isa barnoota filannaa isa jiru ibsa Aba jannee kana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bagnagaa walitti deebine an Abdullah Siraaji. Barmoonni keenya kan har'aa kan irratti xiyyeeffatu hiikaa jechoota afaan Oromooti. Yeroo darbe seerluga dhamjecha ka waliin ilaalle yommuu ta'u dhamjechi kutaa sadiitti qoodamuu isaa fi sandura hiikaa jechoota afaan Oromoo akkasuma seerluga dabareedhaan barannee bira kun har'a hiikaa jechoota afaan Oromoo waliin ilaalla. Kana fakkaata akkuma barreeffama irraa hubattanitti afaan Oromoo keessatti hiikaan jechoota afaan Oromoodhaa akkaan hedduudha baay'eedha. Kanaan duras isinitti himee jira ammas akkasuma waliin ilaalla. Okay? Kun hiikaa jechoota afaan Oromoo jedha. Hiikaa jechootatis Oromo language, as you know. It's Oromo language. So, bir'annaa jechuun maal jechuudha? Most of you hin beeyta, namni hedduun kan keenii beeyta. Bir'annaa jechuun shakkuu takkaahu ammootuyyuu shakkaa. Fakkeenyaaf amma akka mataa kan keetiititti bir'annaa qaba. Wanti akkanaa hin tahu bir'annaa qaba. Takkaahu shakkii qaba. Okay, shakkitee jirta jechuu. Bir'atte. Jecha kana sii galee bir'atte takkaahu shakkite. Waan shakkite wahii jechuu. Okay? Kan itti aanu birii. Biriin kun hiikaa lamaa sadi qaba. Okay? Amma direct meaning. Okay. Birii jechuun direct meaningiidhaan yookaan ammootiyyuu hiikaa kallattiidhaan duyda horii kan kooraan madeesse. Duyda horii farda. Basically wanti kun farda yookaan ammootiyyuu harree fe'aan itti baay'atee duydi isaa kun malaa ta'e akkasitti beekna. Takki ammoo urate, takki ammootiyyuu miidhame. Isa saniin birii jenna. Takkaahu ammootiyyuu hirriba yeroo muraasa. Hirriba akkasuma rafteetiniin yeroo dheeraa hin rafne hirriba yeroo muraasa. Okay? Hirriba yeroo muraasa jechuun hirriba dammaqaa raftu raftee kaata. Isanillee birii jennaan jechuudha. Asitti hubadhaa. Birii miti birii asitti ayin takkittiidha. Asitti ayin lama birii. Okay? Kan itti aanu biriifataa yookaan biriifattuu. Biriifataa yookaan biriifattuu. Asitti biriifattuu yookaanidha. Yookaan in shortly akkanatti barraaha jechuudha. YKNidha. Okay? So biriifataa takkaahu biriifattuu jechuun maal jechuudha? Kan nama gammachuun simatu. Biriifataa namni kun biriifataadha. Takkaahu ammootiyyuu shelleeqataa gammachuudhaan nama simatu yookaan nama jala shelleequ yookaan nama jala shulatu nama shulatu illee hin kalaayaa. So inni kuni biriifataan takkaahu biriifattuun kan nama gammachuun simatu yookaan kan nama shulatu kan nama jala deemuu jechuudha. Okay? Kan itti aanu biriqqisa. Okay? Biriqqisa. Kana jechuun maal jechuudha? Foolii nama gammachiisu. Takkaahu ammoo biriqqisa jechuun foolii nama gammachiisu. Takkaahu ammootiyyuu shittoo ofitti godhuu. Shittoo jedhama afaan Oromootiin urgooftuu ofitti godhuu. Okay? Kanaan biriqqisa jenna. Foolii urgaan isaa namatti tolu jechuudha. Kan urgaan isaa baay'ee nama hawwatu. Isaan biriqqisa jennaa jechuudha. Foolii nama gammachiisu, namatti tola baay'ee wanta mijaahaa jechuudha. Something very comfortable like smelling very good like yeah. Foolii akka isaniin good smelling waan qabuun jennaan jechuudha. Waan takkaahuu urgaahu ka foolii isaa namatti tolu. Wanta foolii namatti tolu jechuudha. Birreelee
birreeylee. Birreeylee jechuun bineensa daggala jiraatu yookaan bineensa bosona galu. Kan akka bosonuu, kan akka borofaa, kan akka saalaa, bineensa boora yookaan babbareedaa bineensota gugurdaa jechuudha. Hin yaadattan jedheetiniin amanaa haasawa isaa keessatti eenyu Dr. Gammachuu gaafa du'a Waaqoo Guutuu maal jedhe haasawa isaa keessatti haasawa baay'ee cimaa fi haasawa ergaa guddaa dabarsu dubbate namni suni Dr. Gammachuun amma biyya jira. Akkuma saalaan gaafaan dhalatutti Waaqoo Guutuu gaafaan dhalate. Maal jechuudha isa kana jechuun maqaa guddaa qabu, nama kabajaa qabu, nama guddaa qabsoo Oromoo keessatti bakka guddaa qaba jechuu agarsiisa. Okay? Akkuma saalaan gaafaan dhalatetti, okay? Waaqoo Guutuus gaafaan dhalatee jedhe. Saalaan gaafaan dhalate jechuun yeroo dhalatuyyuu saalaan waan xiqqishu isii qaba. Yeroo dhalatu jechuu. Yoo kan beektan ta'e jabbileen yeroo dhalattutti qeensa didiqqaa qabdi. Qeensa irraa mummuranii qeensa didiqqaa qabdi. Qeensi suni anniisaa jabaa miti laafaa akkuma foonii jechuudha. So wanti ergaan achi keessatti Dr. Gammachuun dabarse guddaadha. Okay? So asitti birreeylee jechuun bineensa daggalaa kan akka saalaa, kan akka borofaa fi kanneen jechuudha. Maal jechuun birreeylee jechuun. Okay? Birriqa jechuun dhaltii mirgu yookaan ammoo tuyyuu sa'a aanan guddaa bahu jechuun. Sa'a aanan guddaa bahu birriqa. Okay? Birriqa jechuun sa'a aanan guddaa bahu. Oppositiin isaa ammoo tuyyuu faallaan isaa baakkuu. Okay? Faallaan isaa baakkuudha. Baakkuu. Opposite, okay? Opposite. Faallaa isaati. Faallaan isaa baakkuudha, okay? Birriqaa jechuun dhaltii aanan guddatu, dhaltii aanan bahu. Faallaan isaa ammoo tuyyuu baakkuu jennaan jechuudha. Inni kan dhumaa birtaa'uu jechuun maal jechuudha? Birtaa'uu jechuun of jibbuu, of ceemuu, of tuffachuu, wahitti of laaluu dhabuu. Big mistake. Bakki kun dogongora hamaadha. Nama taatee dhalattee eenyu gadi iyyuu miti ati. Maaliif sagalitti dhalattee wanti namaa gadi si godhu hin jiru. Jechuun kiyya of hin tuffatin. You are human being, so you cannot ignore yourself. Never. Don't do that. Isa waan akkasii hin godhin. Of hin tuffatin, of hin jibbin, of hin bir'atin jechuun bir'atin illee hin jedhama bir'achuu. So bir'atu jechuun of jibbuu takkaahuu of tuffachuu. Okay? Kana fakkaata jechuudha. Barmoonni keenya har'aa kan irratti xiyyeeffate hiikaa jechoota afaan Oromooti. Hordoftoota chaayinaalii kiyyaa asirratti waan tokko isinitti agarsiisuu barbaada. Irraan isinii deebi'a. Viidiyoo kiyya kan dabre keessa deebi'aatiin ilaalaa. Jabaatina qubee, laafina qubee, dheerina qubee, gabaabina qubee ilaalaa. Ammaaf as keessatti waan tokko isinii hubachiisuu barbaadeeti. Asitti hin jabaate arriin, raan kun hin jabaate, asitti qaan kun hin jabaate. Okay? Eessa ammas kan jiru jabinni jidduu kanaa astee tana hin jira jabinni. Okay? Jajjabaatan bakka inni itti hin jira. Okay? Kana fakkaata jechuudha. Barmoonni keenya kan har'aa hiikaa jechoota afaan Oromooti. Hordoftoota kiyya chaayinaalii kiyya subscribe gochuu, share, commentii fi like gochuu hin irraanfatina. Hanga barmoota biraatii walitti deebinutti nagayaan naa jiraadha.